Yo ya shamar kafuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marap. Video kana keessatti pause airdrop taskiiwwan adda addaa fidanii jiranii. Taskiiwwan kanneen akkamitti hojjechuu dandeessanii, akkamitti immoo pause coin kanneen walitti sassabachuu dandeessan kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla. Lammaffaa immoo Phantom wallet yookaan immoo Solana wallet kan jedhamu akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha video kana keessatti. Egaa akkuma masarratti argartan pause airdrop keessa seentanii earn keessa yeroo seentan akkuma masarratti argartan limited kan ta'e taskiin tokko dhufee jira. Saatiin kun almost video kana yeroo waraabutti xumuramuudhaaf guyyaa lamaa fi saatii tokko qofatu hafe jechuudha. Akkuma asirratti argartan connect Solana wallet isiniin jedha. Solana wallet wajjin wal qunnamsiisaadha kan isiniin jechaa jiru. Kana qofa osoo hin taane taskiiwwan in game keessatti illee dhufan jiranii akkanumallee partners kan keessa yeroo seentan taskiiwwan lama dhufanii jiranii start kan jettu warra gochuudhaan egaa taskiiwwan kanneen raawwachuudhaan kan jalqabaa yoo kan raawwatan ta'e pause 6,000 akkanumallee isa lammaffaadhaaf pause 1,000 isiniif kenna. Taskiiwwan kunniin salphumatti raawwachuu dandeessanii. Inni xiqqoo namatti ulfaatu jechuudha. Limited keessatti kan argamu akkaataa ittiin Solana wallet wajjin wal qunnamsiiftanii yookaan Phantom wallet wajjin wal qunnamsiiftanii pause coin 10,000 argachuu dandeessanidha. Isa video kana keessatti ni ilaalla. Qooma irratti akkuma asirratti argatan kanaan dura Tonkeeper walletidha wal qunnamsiifnee turre jechuudha. Baay'een keessan akkuma beektan amma immoo connect Sol walletidha. Solana wallet yookaan immoo Phantom walletidhaan wal qunnamsiisuu qabdanii. Warroonni Phantom wallet hin qabne immoo akkaataa ittiin banachuu dandeessan video kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Taskiin kun egaa dhaggeeffatan ko pause baay'ee isiniif kenna. Kana osoo hin taane pause airdrop baay'een keessan akkuma beektan taskiiwwan dhufan jechuudha. Hojjechuudhaaf dhufan kun limitedidha. Saatiidhaan kan murtaa'an akkanumallee guyyaadhaan kan murtaa'anidha. Osoo hin xumuramin Solana wallet yookaan Phantom wallet banachuudhaan connect walitti gochuudhaan egaa pause airdrop coin 10,000 argachuu ni dandeessanii. Pause airdrop namoota baay'eedhaan kan hojjetamaa jiruu fi namoonni miliyoona 60 ol yeroo ammaa kana hojjechaa kan jiranidha. So video kana keessatti Phantom wallet akkaataa ittiin banachuu dandeessan gabaabinumatti ni ilaalla. Ergasii immoo taskii kanallee akkamitti fudhachuu akka dandeessan ni ilaalla jechuudha. Egaa gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube channelii barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan eegaladha. Daai gara barnootichaatti. Egaa taskii kana xumuruudhaaf dhaggeeffate kan koo pause keessa erga seentanii booda earn keessa seentanii ergasii immoo limited kan jedhu keessa erga seentanii booda connect Solana wallet kan jedhu irratti start kan jettuun argamti isarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan connect Solana wallet Phantom isiniin jedha. Phantom wallet banachuu qabdan jechuudha. Phantom kan jettu kanarra kilik yeroo gootan egaa filannoowwan lama isiniif fida jechuudha. Connect Phantom walletidha. Phantom wallet warroonni kanaan dura banattanii qabdan salphumatti asirra kilik gochuudhaan connect gochuu dandeessan. Warroonni kanaan dura hin qabne immoo install Phantom wallet kan jettu irratti kilik gochuudhaan salphumatti gara browseraatti isin fudhata jechuudha. Browser irratti erga seentanii booda warroonni Google Chrome itti fayyadamtan Google Chrome browser itti fayyadamtan ni filattanii asirratti Google Chrome dha already kan itti fayyadamu. Ergasii immoo gara sitti isin fudhata jechuudha. Direct ima Phantom wallet kana buufachuudhaaf jechuudha. Play Store irra seentanii salphumatti Phantom wallet teessanii search gootan baay'ee salphumatti argachuu dandeessanii. Egaa salphumatti immoo application kan argachuudhaaf Play Store irra erga seentanii booda bakkuma search bar kanarratti salphumatti argachuu dandeessan jechuudha. Salphumatti Phantom jettanii search yeroo gootan salphumatti argachuu dandeessan jechuudha. Phantom wallet kan jedhu isiniif dhufa jalqabarratti linkii sirriidha. Application kana jechuudha. Dhaggeeffatan koo channel kan koo Telegram irraa argatanii ergasii akkuma asirratti argartan Phantom kan jedhu kana install gootan jechuudha. An already install godhee jira. Ergasii immoo open kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan keessa seentan jechuudha. Phantom wallet mataa keessanii barachuudhaaf ergasii immoo I agree kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo create a new wallet fi akkanumallee I already have a wallet kan jedhutu argama. Wallet kanaan dura yoo qabaattan I already have a wallet kan jettu kana filattanii haarawaa barachuu barbaadan immoo create a new wallet kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Ergasii immoo add a wallet kan jedhu kanarratti Seamless setup kan jedhuun argama. Isarratti illee kilik gochuudhaan salphumatti accountii keessan barachuu dandeessanii. Inni biraa immoo security itti fayyadamu. Security adda addaatti fayyadamtanii multi factors wanta jedhamutu jira. Isatti fayyadamtanii banachuu dandeessanii. Akkanumallee easy recovery phrase kan jedhamu ni argama. Recovery itti illee fayyadamtanii salphumatti dhaggeeffatan koo banachuu ni dandeessan jechuudha. Continue with email kan jedhu email keessanitti illee fayyadamtanii banachuu ni dandeessan jechuudha. Continue with email kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan email kan kootiin banachuudhaaf deema jechuudha. Ergasii immoo continue with Apple kan jedhu bilbilli keessan Apple yoo ta'e continue with Apple kan jedhu kana filattanii bilbilli keessan Android yoo ta'e immoo continue with Google kan jedhu kana filachuudhaan gara fuulduraatti deemtan jechuudha. Ergasii immoo bilbila irraa email qabdan isin filachiisa. Email bilbila keessan irraa qabdan keessaa tokko ni filattan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argatan emailota bilbila kan koorra qabu keessaa tokko filadhee jira. Isinis tokko ni filattan jechuudha. Emailidhaan banachuudhaaf deemna waan ta'eef jechuudha. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan email keessan erga filattanii booda jechuudha. Ergasii immoo create a pin kan jedhutu argama jechuudha.
jechuudha. Digitii 4 kan ta'e egaa PD dagachuu hin qabne jechuudha. Dhaggeeffattoota koo egaa ni filattan jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo filadhee jira. Egaa digitii 4dha kan asirratti guutan piniin keessan. Pinii kana yeroo hundayyuu yeroo seentan isin gaafata waan ta'eef gara waaleetii kanatti dagachuu hin qabdanii ergasii immoo kontiinuu kan jettu kanarratti klik gootanii ammas irra deebiidhaan pinii jalqaba guutan sana osoo hin dogongoriin itti galchitan jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo gara dhumaarratti dhuftanii create pin kan jettu ni argamti. Isarratti klik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtanii jechuudha. Ergasii immoo creating wallet isiniin jedha. Egaa Solana wallet yookaan Phantom wallet haala kanaan salphamatti creating gochuu irratti argamna jechuudha. Egaa jalqaba irratti protect your wallet kan jedhutu argama. Egaa device kan jedhu irratti kan akkuma asirratti argattan use device authentication kan jedhu argama. Isa kana on godhachuudhaan authentication itti fayyadamuudhaan protect gochuu dandeessan jechuudha. Egaa isa kana on godhachuu yoo barbaanne immoo next kan jedhu kanarratti klik gochuudhaan gara fuulduraatti seentanii ergasii immoo you are all done kan jedhu itti ni argama. Ergasii immoo get started kan jedhu kanarratti klik gochuudhaan waleti Phantom waleti haala kanaan banachuu dandeessanii. Ergasii immoo get instant update kan jedhu ni argama. Enable gochuu dandeessanii. Egaa akkuma asirratti argattan Solana waletiin asirratti argama. Ethereum akkanumallee kan kana fakkaatan jechuudha. Cryptocurrency wan adda addaa asirratti illee baafachuu dandeessanii. Egaa Phantom waleti haala kanaan banachuu dandeessanii. Yeroo biraa immoo akkamitti Phantom waletiin keessan akka hakiin taane akkamitti jabeeffachuu akka dandeessan viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Salphamatti haala kanaan create gochuu dandeessanii. Egaa baay'een keessan ni beektanii Tonkeeperii fi kan kana fakkaatan Telegram waleti akkaataa itti mallattee isin agarsiisee jira. Egaa kana barachuun baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Isinumatti agarsiisuudhaaf amma immoo dhaggeeffattoota koo gara Paus Airdrop itti ni deebina jechuudha. Gara Paus Airdrop itti ni deebina. Paus Airdrop keessa erga seentanii booda jechuudha. Dhaggeeffattoota koo erni kan jedhu keessa erga seentanii booda connect Solana wallet kan jettu ni argamti. Isarratti start kan jettu kanarra klik gochuudhaan ergasii immoo Phantom kan jedhu kana ni filattanii. Ergasii immoo connect Phantom wallet kan jedhu kana ni filattanii jechuudha. Qabna waan ta'eef jechuudha. Ergasii immoo Phantom wallet keessanii wal qunnamsiiftan. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan gara Solana wallet keessanii yookaan immoo Phantom wallet keessaniitti isin fudhata. Accountii keessan asirra search godhaa. Ergasii immoo connect kan jettu isiniif dhufte jechuudha. Jalqaba irratti connect kan jettu kun yoo isinii fi fuudhidde of duuba deebitanii irra deebitanii connect yeroo gootan salphamatti connect gochuu dandeessan jechuudha. Ergasii immoo connect kan jettu kanarra klik gochuudhaan salphamatti wal qunnamsiiftanii jechuudha. Paus Airdrop keessanii fi Solana wallet yookaan Phantom wallet keessan jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo back to Telegram kan jedhu ni argama jechuudha. Back to Telegram kan jettu kanarra klik gochuudhaan gara Telegramaatti akka isin deebisu gootanii Telegrama keessan ni filattanii. Ergasii immoo gara Pausitti isin deebisa jechuudha. Egaa haala kanaan connect goone jira. Solana wallet connected isin jedha. Ergasii immoo Pausi kana baafachuu dandeessan jechuudha. Akkuma asirratti argattan connect Solana wallet kan jedhu kana connect goone jira. Already am home irra seennee asirratti yoo kan ilaallu taate akkuma asirratti argattan Solana walletidhaan illee wal qunnamsiifnee jirra. Kanaan durattuu Telegram walletidhaan akkaataa itti wal qunnamsiiftan isin agarsiisa. Sol walletidhaan yookaan Solana walletidhaan illee haala kanaan wal qunnamsiisuu dandeessanii. Salphamatti Phantom wallet banattanii jechuudha. Solana walletidhaan wal qunnamsiisuu dandeessanii. Arni keessa seentanii amma immoo taaskii kana fudhachuu ni dandeessan jechuudha. Paus 10,000 fudhachuu ni dandeessanii. Claim kan jettu kanarra klik gochuudhaan salphamatti fudhachuu dandeessan jechuudha. Egaa salphamatti akkaataa ittiin Paus Airdrop keessan Solana wallet wajjin wal qunnamsiisuudhaan akkaataa ittiin taaskii kana raawwachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Partners kan jedhu keessa seenuudhaan immoo taaskiiwwan kanneen lamaan raawwadhaadha. Isa jalqaba kanarratti start gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo gara drop kanatti isin fudhata. Dhaggeeffattoota koo asumarratti illee of duubatti deebi'uu dandeessanii. Ergasii immoo check kan jettu kanarra klik gochuudhaan dhaggeeffattoota koo ergasii immoo claim gootan jechuudha. Isa lammaffaas asirra klik gootanii gara X accountitti isin fudhata yookaan Twitteratti isin fudhata. Ergasii immoo garuma bakkichatti deebitanii ergasii immoo isa jalqabaas isa kanas claim gootanii baafachuu dandeessan. Baay'ee tokko salphaadha. Akkuma asirratti argattan isa kana claim godhii baafadhuunaan jechaadha. Claim kan jettu kanarra klik godhaa jechuudha. Akkuma asirratti argattan Paus 1,000 kan isa kan argadheera. Inni kun immoo pending naan jedhaa jira. Yeroo muraasa booda jechuudha. Dhaggeeffattoota koo salphamatti isa kanas asirra dhuftanii claim kan jedhu irratti klik gochuudhaan salphamatti baafachuu dandeessanii. Egaa gabaabinumatti dhaggeeffattoota koo Paus Airdrop yeroo amma kana eeggamaa jiran keessa isa tokkodha. Taaskiiwwan akkana ni fida jechuudha yeroo tokko. So taaskiiwwan kanneen akka haala kanaan raawwachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Yeroo liistii ta'etti qarshii gaarii kafaledhanii eeggamaa jira. So Paus Airdrop haala kanaan Solana walletidhaan wal qunnamsiisuudhaan taaskii kanarraa coinii 10,000 wal sassaabachuu dandeessanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoon kan koo kanarraa asirra xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Phantom wallet akkaataa ittiin banachuu dandeessanii viidiyoo kana keessatti ilaallee jira. Salphamatti immoo Paus Airdropidhaan wal qunnamsiiftanii Solana walletidhaan jechuudha. Akkaataa ittiin coinii kana wal sassaabachuu dandeessanillee isinitti agarsiisee jira. Jabaadhaa Paus Airdrop hojjedhaadhaa. Yeroo liistii ta'etti qarshii gaarii nuuf kafalee jedhamee kan eeggamu keessaa isa tokkodha. Namoonni baay'een kan jaalatanidha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa viidiyoo kan koo kanarraa asirra xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf hawwatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.